Efesoon boqonnaan tokko hanga boqonnaa sadiitti barsiisa hundee kiristiyaanummaa akka inni irratti xiyyeeffatee barsiisu walii wajjin ilaalaa turre. Efesoon boqonnaan afurii kaasee hanga boqonnaa ja'aatti immoo amantoonni warri barsiisa hundee isa dhugaa irratti ijaaraman barsiisa dhugaa isa kan waaqayyootti warri amanan kara caaffata qulqullaa gara barsiisa waaqayyoo isa dhugaatti warri dhufan immoo biyya lafaa keessattis obboloota gidduuttis jireenya akkamii akka isaan jiraachuu qaban akkaataa jireenya amantootaa kan nu barsiisudha jennee wal faana ilaalaa turreerra. Isaan keessaa boqonnaa sadaffaa lakkoofsi 1 hanga 13dha. Xiyyeeffannoon isaa waa'ee dhoksaa waaqayyoo isaa mul'ate akka inni ta'e dheengadda ilaalaa turreerra gatii ta'ee fi lakkoofsa 14 kaasnee immoo hanga 21tti kadhata Phaawulos isa lammaffaadha jennee. Kanaaf Phaawulos xiyyeeffannoodhaan lakkoofsa 14 kaasee hanga 21tti yeroo 5 irra deddeebi'ee waa'ee kadhataa akka inni dubbate. Kunis immoo jireenya amantootaa barsiisa sagalee waaqayyoo qofa irratti utuu hin taane karaa kadhannaatiin hariiroo amantoonni fuula waaqayyoo irratti qaban irratti akka inni hundaa'e. Kana jechuun barsiisni itti guddachaa jirru kun barsiisa kadhataadhaan nu fageessituu hin taane caalmaatti iyyuu gara fuula waaqayyootti kufuutti kan nu geessu akka inni ta'e torbee walii wajjiniin barachaa turreerra. Kanaaf Phaawulos kadhata isaa isa marsaa lammaffaa amantootaaf kadhate kana keessatti boqonnaa tokkoffaa keessatti amantoonni dhoksaa waaqayyoo isa ogummaadhaan badhaadhe kana beekuu akka isaan danda'aniif xiyyeeffannoo kadhannaa isaatii godhee akka inni nuuf barreesse. Kadhata isaa isa marsaa lammaffaa kana keessatti immoo waa'ee dhoksaa ogummaa waaqayyoo isa mul'ate kana erga isaanitti himee booddee amantoonni amma immoo humna waaqayyootiin badhaadhummaa ogummaa waaqayyootiin guutamuu akka isaan qaban jireenya isaanii akka inni ta'uufii qabu wanti isaan barachaa turan barsiisni isaan barachaa turan kun amma immoo jireenya ta'uufii akka inni qabu yeroo inni itti kadhatu walii wajjin ilaalleerra jechuudha. Kanaaf lakkoofsa 14 irratti waa'ee kanaaf jilbeenfadhee abbaanan kadhadha akka inni jedhe wal faana ilaallee turre. Iddoo kana irratti Phaawulosii poosterii kadhannaa yookiin immoo akkaataa kadhannaa nu barsiisuu barbaade xiyyeeffannoon isaa kanaa jennaan miti jennee. Kanaaf Phaawulos jilbeenfadhee nan kadhadha jechuun isaa maal jechuu isaa ture kan jedhu. Jilbeenfachuun poosterii kadhannaa duwwaa utuu hin taane Phaawulosii wajjin wal qabne gaafa ilaallu hiika baay'ee akka inni nuuf qabaatu torbee waan baay'ee kaasnee dubbanneerra. Lakkoofsa 15 irratti sanyiin waaqa keessa jiraatuuf sanyiin lafarra jiraatu hundinuu isumaan waamamaa kan jedhu kana karaa baay'ee ilaalleerra jechuudha. Inni jalqabaa waaqayyoo olaanaa akka inni ta'e uumamni isaa hundumtuu isatti akka inni waamamu waaqayyoo keenya ilmaan namootaa qofa irratti utuu hin taane uumama isaa hundumaa irratti iyyuu olaanaa akka inni ta'e urjoota bantii waaqayyoo maqaa isaaniitiin lakkaa'e akka inni isaan beeku akkuma kanallee hoolota isaa maqaa isaaniitiin akka inni isaan beeku ilaallee turre. Xiyyeeffannoodhaan garuu kutaan kun kan inni argisiisu sanyii waaqarraaf sanyii lafarra jiru kan jedhu kuni afaan Ingiliffaa isaa whole family jedhaa jennee maatii jedhee kaagatii ta'eef inni kun amantoota kan argisiisudha jennee turre jechuudha. Kanaaf iyyuu bara kakuu moofaa keessas bara kakuu haaraa keessas amantoota amma waaqayyoon bira jiraniif amma biyya lafaarra jiru kan nutti argisiisu akka inni ta'e. Kanaaf amantoonni hundumtuu kan itti waamaman abbaa tokkichaa akka isaan qaban kakuu moofaa keessattis kan amanan kakuu haaraa keessattis kan amanan ayyaana argatanii carraan isaanii gara waaqayyoo kan deeman ammas biyya lafaarra kan jiran kun kan itti waamaman abbaa tokkichaa akka isaan qaban waaqayyoo abbaa amantootaa akka inni ta'e iddoo kanarratti wal bira dhaabbannee ilaalleerra jechuudha. Waaqayyoo abbaa akka inni ta'e. Kanaaf iyyuu abbaa kan jedhame macaafa qulqulluu keenya keessatti karaa hafuuraa abbaa lama jiraa jennenis immoo seexanaaf waaqayyoodha jenne. Kanaaf seexanaan abbaa isa sobaa, abbaa isa hamaa, hamminni hundumtuu, cubbuun hundumtuu, sobii hundumtuu isarraa maddee akka inni ta'e, waaqayyo immoo abbaa isa gaarii, abbaa isa dhugaa akka inni ta'e, yaanni gaariif akeekni gaariin hundumtuu kan irraa maddu akka inni ta'e Yaaqoob boqonnaan tokko lakkoofsi 17 waaqayyo keenya abbaa gaarii isa wanti gaariin hundumtuu irraa maddu akka inni ta'e iddoo kanatti kaasnee ilaalleerra jechuudha. Kana keessatti garuu chaalenji akkasiin of gootan gaaffii tokkoon isiniif kaasuu barbaada. Macaafa qulqulluu keenya keessatti iddoo kanarratti gaafa ilaaltan karaa Yesuus Kiristoosiin jedhamti ture afaan Ingiliffaa isaa gaafa dubbisne lakkoofsa 14 irratti karaa Yesuus Kiristoosiin jilbeenfadhee abbaa nan kadhadha. Abbaan inni kadhachaa jiru kun Phaawulos iddoo kanatti abbaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos jedhe kun maqaa waaqayyummaa waaqayyo abbaa argisiisaa jenne. Yesuus Kiristoosiin abbaa jennee waammachuu dandeenyaa?
Phaawulos iddoo kana lakkoofsa 14 irratti abbaa inni jedhu kun abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Rifeer kan inni gochaa jiru Waaqayyo abbaadha jechuudha. Macaafa qulqulluu keenya keessatti Isaayyaas boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti Yesuus Kiristoosiin abbaa bara baraa jedhameera. Abbaa bara baraa Yesuusiin kan inni jedhame Yesuusiin abbaa keenya jennee akka waammannuu fi iddoo sanatti waan argisiisu qabu. Macaafni qulqulluu keenya tooraan nutti magatii ta'eef jechuudha. Kanaaf iyyuu Yesuus Kiristoosiin abbaa bara baraa kan inni jedhame Yesuus abbaa amantootaati. Amantoonni Yesuusiin abbaa jedhanii akka isaan waammataniif miti jechuudha. Abbaa jennee kan nuyi waammannu humna hafuura qulqulluutiin karaa Yesuusiin eenyudha? Waaqayyo abbaadha jechuudha. Abbaa jennee kan nuyi waammannu. Yesuus Kiristoosiin abbaa bara baraa kan inni jedhame garuu bara baraan harka isaa keessa kan jiru isa bara baraa uume, isa bara baraa fide, bara baraa kan tolche ta'uu isaatiif inni bara keessa kan dhufe utuu hin taane bara baraa kan uume ta'uu isaatiif abbaa bara baraatti hin jedhame malee akkuma Waaqayyo abbaa Yesuusiin abbaa jennee akka waammannu miti jechuudha. Kanaaf amantoonni Yesuus Kiristoosiin gooftaa keenya, fayyisaa keenya, luba keenya jennee waammanna garuu maal jennee waammannu? Maayittan abbaa jennee kan nuyi waammannu eenyudha jennee abbaa keenya isa tokkicha abbaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin abbaa jennee akka nuyi waammannu. Lakkoofsa 16 irratti waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadhaa jedha. Asirratti isin argattu waan ta'eef waa'ee namummaa keessan isa keessaaf immoo eenyuutu abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennuuf nan kadhadhaa jedha. Ammas namummaa keessan isa keessaa hafuura isaatiin kan guutu eenyudha jechaadha iddoo kanatti. Phaawulos eenyuun rifeerii gochaa jira? Abbaa jechaadha. Sabni isaanii Waaqayyo tokkicha qaama sadii qabutti amanna gatii ta'eef jechuudha. Jechuun isa kana dogoggoruu hin qabnu baay'isee. Gaafa waaqeffannaaf dhiyaannu, sagalee Waaqaa dubbifachuuf gaafa dhiyaannu, kadhataaf fuula Waaqayyoo gaafa jilbeenfannu, Waaqayyo keenya Waaqayyo qaama sadii nu mul'ise ta'uusaa dagagtaa inni aannu jechuudha. Waaqayyo keenya Waaqa isa tokkicha qaama sadii nu mul'ise. Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu. Kanaaf akkaataa faarfannaa keenyaa keessatti, akkaataa waaqeffannaa keenyaa keessatti, akkaataa kadhata keenyaa keessatti warreen kun hundumtuu nutti mul'ataa beekaadha kan nuyi dhiyaachuu qabnu jechuudha. Kanaaf Phaawulos abbaan akka badhaadhummaa isaatti karaa eenyu? Karaa hafuura qulqulluu humnaan guutamuu akka inni isiniif kennuuf nan kadhadhaa jedha. Torbee baay'inaan ilaalleerra isa kana baay'ee isaarra hin turru. Namummaa keessan isa keessaa kan inni jechaa jiru maal akka inni ta'e torbee ilaallee turreerra. Iddoo kanatti Phaawulos Waaqayyo hafuura keessan duwwaa barbaada, foon keessanitti dhimma hin qabu jechuusaa akka inni hin taane. Waaqayyo dhimmi isaa hafuuruma keessan duwwaa wajjinii waa'ee foon keessanii immoo dhimma ittiin qabu jechuusaa akka inni hin taane. Xiyyeeffannoon iddoo kanarratti Phaawulos dubbachaa jiru piraayoritiin isaa waa'ee jireenya hafuuraa isaanii akka inni ta'e. Waa'ee jireenya hafuuraa isaanii, waa'ee namummaa isaanii isa hafuuraa akka inni ta'e isa kanarratti xiyyeeffatee akka inni barreessaa jiru argine jechuudha. Kanaaf abbaan akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu akka isiniif kennu jedha. Humnaan guutamuu isa jedhu kan afaan Ingiliffaa isaa impaawordii caalaa strengthen jedhee fayyadamaa jechuudha. Isinaa guutuu caalaa maal isinaa godhuudha? Isinaa jabeessuu, isinaa cimsuu isa jedhudha jechuudha. Kana jechuun hafuurri qulqulluu gaafa humnaan nu guutu milikkiti guutamuu keenya cimuudha, jabaachuudha jechuudha. Ameen. Maal gochuu isaati jechuudha? Milikkiti guutamuu isaati, nu cimsuu isaa, nu jabeessuu isaati. Maalitti nu cimsaa, maalitti nu jabeessa? Isadha jechuudha wanti ilaalamuu qabu immoo. Abbaan akka badhaadhummaa isaatitti karaa hafuura qulqulluu humnaan gaafa nu guutu. Kana jechuun gaafa nu cimsu, gaafa nu jabeessu hojii gaarii hundumaatiif kan qophoofne akka nuyi taatu. Raafama garaagaraa keessatti Waaqayyoon amanachuutti akka nuyi jabaannu. Jireenya qulqullummaa dhugaa akka nuyi jiraannu. Dubbii Waaqayyoof akka nuyi abboomamnu. Hundumaa caalaa Waaqayyoon akka nuyi jaallannuuf kan nu cimsuudha jechuudha. Ameen. Nu cimsa gaafa jennu maalitti nu cimsaadha? Hojii gaarii hundumaatti. Raafamni garaagaraa jireenya keenya gaafa argatu raafama kana hundumaa keessatti amanannaan keenya Waaqayyoon akka ta'u. Guutummaatti Waaqayyoon irratti of gatu akka barru. Jireenya biyya lafaa foon keenya duukaa immoo bu'aa utuu hin taane jireenya qulqullummaa isa Waaqayyoon gammachiisu jiraachuutti akka nuyi cimnu.
dubbii waaqayyootiif amanamoo akka nuyi taanu, dubbii waaqayyootiif abboomamoo akka nuyi taanu, waan hundumaarra caalaa immoo waaqayyoon akka nuyi jaallannuuf garaa keenya cimsaa jechuudha Hafuurri Qulqulluu. Ameen. Kanaaf maal jedha Phaawulos iddoo kanarratti waaqayyo akka badhaadhummaa isaatti karaa Hafuura isaatii isin haa cimsuudha jechuudha. Maalitti nu cimsa waaqayyo akka badhaadhummaa isaatiitti hojii gaarii hundumaatti dubbii isaatiif abboomamuutti waaqayyoon jaallachuutti akka inni nu cimsu. Malee akka badhaadhummaa isaatti waaqayyo gaafa nu guutu wantoota baay'ee namoonni bara kanatti hiikkaa Hafuura Qulqulluutiin guutamuu itti kennanii waldaa jeeqaniin nu guutamichi miti. Waldaa jeequu miti biyya lafaa jeequutti nu fide malee Hafuura Qulqulluu gaafa nu guutu. Miti eeyyoon jeenna gaafa guutamu waldaa biyya lafaa. Amma guutamuun inni bara kanaa garuu waldaadhaan jenna biyya lafaatii immoo nagaa laanna. Guutamuun inni kan Hafuura Qulqulluu garuu amantootaaf nagaa kan kennu, amantootaaf boqonnaa kan kennu, waaqayyoon duratti jireenya ulfina isaaf ta'u akka nuyi jiraannu biyya lafaatti immoo diina nu gochaa deemaa jechuudha. Biyya lafaatti immoo diina nu gochaa, amala biyya lafaa nu jibbisiisa, waan kan biyya lafaatirraa nu fageessa, waan kan waaqayyoo ta'e hundumaatti garuu nu cimsaa deema. Kanaaf abbaan akka badhaadhummaa isaatti karaa Hafuura isaatii humnaan isin haa gootu, strengthen isin haa godhu, laphee keessa na cimsu, garaa keessa na cimsu jedha. Macaafa Qulqulluu keenya keessatti kan nu arginu lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 3 lakkoofsa 3-5 mee abbaan tokko naa dubbisa. lammaffaa Tasalonqee boqonnaa 3 lakkoofsuma 3 duwwaa'ee dubbifanne sin ga'a. Gooftaan garuu amanamaadha. Inni maal godha? Inni isin hin cimsa. Ameen. Eenyutu amanamaadha? Gooftaan garuu amanamaadha. Inni isin hin cimsa. Eessa keessan? Foon keessan isin furdisa? Amma sila ilaallee turre xiyyeeffannoon Phaawulos waa'ee namummaa keessan isa keessaadha. Mitiire? Eessa keessan cimsaadha? Namummaa keessan isa keessaa. Inni isin hin cimsa, isa hamaa sanarraas immoo isin in eega. Mee sirraa Phexros 5:9 mee nu dubbisaa. Sirraa Phexros boqonnaa 5 lakkoofsa 9 hundumti keenya tu alfaana dubbifannee natti tola. Maqaas seexanni amajaajiin keessan akka leenci yeroo beela'utti aadaa naanna'utti nama liqimsuu barbaadeen naannaa. Dhiphinni sanyiin isa kan keessanii kun akka jechuun dhiphachaaru jechuudha. Namoonni inni ergaa kana barreessaafii jiru kun dhiphachaaru. Akka waan dhiphinni isaanii isaanuma duwwaatti dhufeetti namoota yaadanidha. Numa duwwaa dhiphachaa akka jechuudha. Dhiphinni sanyiin isa kan keessanii kun obboloota keessan warra guutummaa biyya lafaa keessa jiraatanitti akka dhufu beekaati. Isin duwwaatti mitidha. Warra akkuma keessan gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti amananitti maal ta'uuf jira? Dhufuuf jira. Akka inni isaanitti dhufu beekaati warra amantiitti jabaattan ta'a. Seexanaan mormaas. Yeroo gabaabduudhaaf erga dhiphattanii booddee garuu Waaqayyo inni ayyaanni hundinuu bira argamu. Inni karaa Kiristoos gara ulfina isa bara baraatti isin waame ofii isaatii iddootti isin hin deebisa. Isin hin dhaabaa. Isin hin jabeessa. Hundee keessan isin cimsa. Ameen. Eeyyatu. Waaqayyochin ayyaanni hundumtuu bira argamu. Efesoon irratti immoo akka maalitti jedhe Phaawulos akka badhaadhummaa ayyaana isaatti. Akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti. Iddoo kanatti inni ayyaanni hundumtuu bira argamu. Inni karaa Yesuusin gara ulfina bara baraatti isin waame ofii isaatii iddootti isin hin deebisa. Akka jechuun namoonni kun yoo argitanii qaamaan namoota waldaa gadhiisan miti. Namoota garuu garaan isaanii mucucaatudha. Namoota yaadni garaa isaanii mucucaataarudha. Namummaan isaanii inni hafuuraa fuula Waaqayyootti namoota dadhabudha. Kanaafuu iddootti isin hin deebisa. Malee Yerusaalemii faffacaatanii Yerusaalemitti fidee isin deebisaa miti xiyyeeffannoon Phexros iddoo kana. Ofii isaatii iddootti isin hin deebisa. Isin hin dhaaba. Isin hin jabeessa. Hundee keessan isin cimsa. Aangoon baruma baraan isaaf haa ta'u. Ameen. Kanaaf iddoo kanarratti xiyyeeffannoon Phaawulos Waaqayyoon ni ulfinni hundumtuu bira argamu akka badhaadhummaa ulfina isaatiitti karaa hafuura isaatii humnaan guutamuu isiniif haa kennu jedha. Kanaaf amantoonni gaafa humnaan guutaman jechuun hafuura qulqulluudhaan gaafa guutamanii humna akka isaan godhatan jireenya Waaqayyoon gammachiisu jiraachuudhaaf humna argachaa akka isaan deeman
biyya lafaa mo'uudhaaf humna argachaa akka isaan deeman, wal'aansoo cubbuu mo'achuudhaaf humna argachaa akka isaan deeman, garaan isaanii ceephoo jala akka inni ba'u, waaqayyootti gammaduudhaaf humna argachaa akka isaan deeman, hojii gaarii hundumaatiif nama dhimma baasu ta'a akka isaan deeman. Kana hundumaa amantoota keessatti hojjechuu kan danda'u eenyudha? Humna hafuura qulqulluuti. Kanaaf waaqayyo karaa hafuura isaatii isin haa guutuu jedha. Mata duree ittiin guutu kan biraan qabu waan ta'eef waaqayyo. Lakkoofsa 18 irratti maal jedha? Lakkoofsa 17 irratti Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessaa akka buufatuuf. Kanas ilaallee turre jechuudha. Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessaa akka buufatu. Dubbiin iddoo kanarratti Phaawulos dubbatee Kiristoos amantiidhaan garaa keenya keessa buufachuu inni kun induweel akka inni godhe. Inni kun immoo hiikisaa being at home jenne mana taa'uu yookiin immoo mana jiraachuu fiilingii jedhamu kan of keessaa qabu. Namni tokko mana isaatti galee mana isaa keessa jiraachuu jalqabu. Namni tokko guutummaatti proviizinii isaatiin, amala qabu hundumaatiin, aboo isaatiin, gooftummaa isaatiin mana isaa keessa jiraachuu jalqabu kan argisiisudha jechuudha. Kanaaf Phaawulos iddoo kanatti amantootaan gooftaan Kiristoos gooftaan keenya amantiidhaan garaa keessan keessaa haa buufatu. Inni kun isa gaafa jalqaba amantoonni gaafa Yesuusiin fayyisaa lubbuu isaanii godhanii fudhatan, gooftaa fudhatan miti jenne xiyyeeffannoon isaa. Garuu jireenya amma jiraachaa jiran keessatti erga dhoksaa kana hundumaa itti mee amantoonni hundeen isaan irratti ijaaraman maal akka inni ta'e erga itti mee booddee Kiristoos garaa keenya keessa buufachuu akka inni qabu. Kana jechuun hiikisaa Yesuus garaa keenya irratti gooftaa ta'uu akka inni qabu. Garaan keenya immoo gooftaa keenyaaf bitamuu akka inni qabu. Sammii ta'uu akka nuyi qabnu. Efesoon kana boqonnaa 5 gara lakkoofsa 26 kaasnee gaafa dubbifannu waldaan kiristiyaanaa ishee Kiristoosiif bitamtu akka isheen taate nutti magatite. Ishee Kiristoosiif bitamtu, ishee Kiristoosin jala of galchitu akka isheen taate. Kanaaf Kiristoos amantiidhaan garaa keenya keessa akka buufatu jechuun gooftaan garaa keenya keessatti akka inni mo'u. Yeroo hundumaa arginu namni amantiidhaan jireenya isaa keessatti Kiristoosin utuu hin simatiin fayyuu akka inni hin dandeenye macaafni qulqulluu keenya nutti hima. Namni amantiidhaan gooftaa keenya Yesuusin gara jireenya isaatiitti utuu hin simatiin fayyuu akka inni hin dandeenye macaafni qulqulluu keenya kutaa baay'ee irraa argachuu dandeenya jechuudha. Akkasuma amantoonni illee Kiristoos keessa akka isaan jiran, Kiristoos amantoota keessa akka inni jiru torbii bal'inaan kaasnee ilaalleerra. Inni iddoo kanaa garuu Yesuus gooftummaa isaatiin, Yesuus amala isaa hundumaatiin, kana jechuun gooftaa ta'uu isaatiin, qajeelaa ta'uu isaatiin, qulqulluu ta'uu isaatiin garaa keenya keessatti mo'aa akka inni deemu. Amalli Yesuus garaa keenya guutaa akka inni deemu. Jireenyi Yesuus garaa keenya keessa buufataa akka inni deemu macaafa qulqulluu keenya kutaa kanarraa ni arganna jechuudha. Garaan keenya gooftummaa Yesuusiif bitamuu isaa. Gaafa Kiristoos garaa keenya keessa buufatu, garaan keenya immoo gaafa Kiristoosiif bitamu. Fakkeenyaaf jechuun hin beekna gatii ta'eef mootiin tokko dur amma ammaa akkas miti bara mootonni biyyaa biyyatti yookiin iddoo wayii bulchaa turanii mootiin tokko mandara mootiin kan biraa bulchaa jiru dhaqee qabachuudhaaf yookiin nagaa uumuu qabu mitiire yookiin nagaa uumanii nagaa buusanii dhaqee achi jiraata. Isa mootii ta'e dhaqee jiraachuu hin danda'u. Mootiin lama iddoo tokko hin jiraatu gatii ta'eef. Inni tokko isa tokko maal ta'uu qabaa jechuudha. Isa tokko maal ta'uu qabaa? Bitamuu qabaa jechuudha. Yoo inni hin bitamu ta'e iddoo gadhiisise. Isa hin bitamne sana iddoo gadhiisise. Kana jechuun gooftaan Yesuus Kiristoos garaa keessan keessa abuufatuu gaafa jechaa jiru garicha irratti kan mootii ta'uu dhufaa jiru eenyudha jechuudha. Fedhi keenya gooftaa akka inni hin taane, miirri keenya gooftaa akka inni hin taane, akeekni yaadni garaa keenyaa yaade qopheessu gooftaa akka nu hin taane, garaa keenya irratti karaa hundumaa mo'uu kan qabu, bulchiinsa jireenya keenyaa ta'uu kan qabu. Sayyuu macaafa qulqulluu keenya keessaa iddoonni Phaawulos baay'ee namatti tolu sammuu keessan irratti hamoo hin jedhu jechuun baay'ee isa lafa eessadha iddoomti dadhabamu jireenya namaa keessaa eessadha lafti namni nama dhoffatu. Ishi macaafni qulqulluun jalli inni hundumtu hammi inni hundumtu eessaa burqaa jedha. Eessaa burqaa? Lafti gooftaan itti mo'uu barbaadu sachi. Hamminni keenyas lafti inni burqu achi lafti gooftaan itti mo'uu barbaadu sachi.
Dadhabinni keenya sachumaa ka'a. Waan qaamaan hojjenne, cubbuu qaamaan hojjenne, dadhabina qaama keenyaan goone hunduma isaa jalqabni isaa lafinni kee garaa keenya biraati. Yaada garaa keenyaa biraati. Iddooma sanatti gooftaa ta'uu barbaada Yesuus. Kanaaf maal jedha? Amantiidhaan garaa keessan keessaa buufatu. Kiristoos amantiidhaan akkamitti garaa keenya keessa buufata? Amantiidhaan nannee jilbeenfanneeti. Saatii 9 keessa irribaa dammaqnee kaanee bakka alaamma saatii kanatti gooftaa dhufe garaa koo keessa buufata jenneeti. Akka ulfa seexanaatti dhufe nu guutaa gooftaa. Iddoo kanarraa maal jedha? Amantiidhaan jedha. Amantiin immoo kan inni dhufu karaa isaanii dhaga'uu irraati. Wanti dhaga'uun nuuf ta'u maalidha? Dubbii Waaqayyooti. Yesuus garaa keenya irratti kan inni mo'aa deemu garaa keenya keessa kan inni buufatu karaa dubbii isaatiiti jechuudha. Kanaaf dubbii isaa ammuma amanaa deemnu, dubbii isaatiif ammuma bitamaa deemnu, gooftaan garaa keenya irratti akka inni mo'aa deemu, garaa keenya keessa akka inni buufataa deemu. Egaa gaafa hafuura qulqulluutiin guutamnu, gooftaan garaa keenya keessa gaafa buufatu, yoos immoo jedha jaalalli keessan iddaaf hundee godhataa. Kanaaf lakkoofsi 17 taanu maal jedhaa? Kiristoos amantiidhaan garaa keessan keessa akka buufatu itti fufeeyo. Jaalalattis iddaaf hundee akka godhataniif kadhata kooti. Jaalalattis iddaaf hundee akka godhataniif kadhata kooti. Kanaaf hafuurri qulqulluun guutuun gooftaan garaa keenya irratti mo'uunsaa garee isaatti nu keessaa annaan gara jaalala isa iddaaf hundee qabuutti. Gara jaalalicha isaa iddaaf hundee qabuutti. Macaafa qulqulluu keenya keessatti waa'ee jaalalaa macaafa keessumaa wangeelota keessaa kan nu barreessu baay'inaanii wangeelli Yohaannis keessatti waa'ee jaalalaa macaafa qulqulluu keenya keessaa iddoo nu itti baay'ee argannudha. Jaalalli inni macaafni qulqulluun keenya barsiisu miira gaarii nama tokkoof qabaachuutu hin taane of dhiisuuf nama sanaaf of kennuudha. Sadarkaa miiraa miti jechuudha jaalalli inni macaafni qulqulluu barsiisu. Jaalalas akkamiiti? Isa of nama dhiisisu, isa immoo of nama kennisiisu. Kitaabni isaa wangeelaa Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 13 irratti gooftaan keenya jaalala akka inni itti hiike namni tokko fira isaatiif jaalala qabaachuu isaa kan inni argisiisu. 15:13 irratti namni tokko fira isaatiif jaalala qabaachuu isaa kan inni argisiisu maaliinidha jedha. Waa'ee nama sanaa waan gaarii yaaduu qofaani. Waa'ee nama sanaatiin miirri gaarii gaafa nutti dhaga'amuudhaan nama jaallachuun keenya. Boyoo maal ta'edha? Namni tokko firoota isaatiif jireenya isaa dabarsee kennuurra kan caalu jaalala guddaa qabaachuu hin danda'u jedha. Namni tokko fira isaatiif jireenya isaa dabarsee kennu. Kanaaf jaalala taanaan jaalalachiis akkamiiti jechuudha? Isa of kennuudha jechuudha. Of kennu. Jaalalli dhugaan kan argamu macaafa qulqulluu keenya keessatti akkuma Phaawulos nu barreesse jaalalli dhugaan kan argamu gaafa Kiristoos guutummaatti garaa keenya irratti mo'uu jalqabudha. Jaalalli dhugaan garaa keenya keessaa mul'achuu kan inni jalqabu. Jaalalli iddaaf hundee qabu garaa keenya keessaa mul'achuu kan inni jalqabu gaafa Kiristoos guutummaatti garaa keenya irratti mo'uu jalqabu. Sarraa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 9 kaasne yoo dubbifanne Ergaa Yohaannis keessatti waa'ee jaalala Waaqayyoo sirriitti hubanna waan ta'eef ergaa Yohaannis irraa boqonnaa 4 lakkoofsa 9 hanga 12tti darbinee 19 irraa. Waaqayyo akka nu isaan jireenya argannuuf tokkicha ilma isaa gara biyya lafaatti ergee kanaan jaalalli Waaqayyoo nu gidduutti mul'ate. Nuyi Waaqayyoon hin jaallanne inni garuu nu jaallate ilma isaas cubbuu keenyaaf furii ta'uuf nuuf ergee jaalala jechuun isa kana. Amma Waaqayyo akkasumatti nu jaallatee utuu dhiiseeratee utuu ilma isaa nuun kennatee jaalalli Waaqayyoo mul'ata ture. Mul'ata. Jaalalli miira gaarii nuyi qabnu qofa irratti kan dhaabbatudha. Moo gocha qabu? Iddoo kana irratti Waaqayyo nu jaallatee jedhe. Utuu nu isa hin jaallatin nu jaallate. Itti fufee hoo maal godhe? Ilma isaa tokkicha immoo furee cubbuu keenyaa akka inni ta'uuf dabarsee nuuf kenne. Jaalala jechuun isa kana. Gochaan kan ofii isaa mul'isu jechuudha. Lakkoofsa 11 irratti michoota koo Waaqayyo akkana erga nu jaallate nuufis immoo wal jaallachuun hin ta'a.
namni tokko illee waaqayyoon takkaa hin argine yoo wal jaallanne waaqayyo nu keessan jiraata jaalalli inni ittiin nu jaallatus nu keessatti fiixaan ba'uu isaati. Lakkoofsa 19 darbine gaafa dubbisnu maal jedha? Inni duraan dursee waan nu jaallateef nuyis kottaa wal in jaallannaa jedha. Jaalalli waaqayyootiin namoota jaallate, jaalalli gooftaa keenya Yesuus Kiristoos garaa keenya irratti gaafa mo'aa deemu, jaalalli nuyi obbolootaaf qabnus, jaalalli nuyi waaqayyoof qabnus iddaaf hundee godhataa deemaa jechuudha. Kanaaf jaalalli nuyi obbolootaaf qabnuu fi jaalalli nuyi waaqayyoof qabnu kan inni iddaaf hundee godhatu gaafa qabu, jaalalli gooftaan ittiin nu jaallate gaafa garaa keenya irratti mo'u. Jaalalli gooftaa keenyaa gaafa garaa keenya bituutti ka'u, gaafa sana dhanni kan keenyaa gaafa inni iddaaf hundee godhachuu jalqabu jechuudha. Gaafa sana obbolootaaf of kennuu, obboloota tajaajiluu, obbolootaaf gatii kaffaluu kan nuyi jalqabu. Gaafa kam? Gaafa jaalalli inni kan gooftaa keenyaa garaa keenya irratti mo'u. Gooftaa ta'uun Kiristoos garaa keenya irratti gaafa mo'u, waaqayyoon jaallachuuf namoota jaallachuun keenya jireenya keenya guyyaa guyyaan nuuf ta'aa deema. Ameen. Maalluu ta'aa deema? Ishee kana xiyyeeffannoo maayyoo ilaallinatti tola waan ta'eef. Gooftaa ta'uun Kiristoos garaa keenya irratti gaafa mo'aa deemu. Waaqayyoon jaallachuunis obboloota jaallachuunis maal nuu ta'aa deema? Jireenya keenya guyyaa guyyaa nuu ta'aa deema. Garuu Yesuus garaa koo irratti gooftaadha jechaa obboleessa yookiin obboleettii jibbuu noo macaafni qulqulluu maalidha? Isti namoonni gooftaan keenya Yesuus gooftaa keessan ta'e. Yesuus gooftaa kooti namoonni jettan. Eessa keessa irratti gooftaa ta'e Yesuus? Eessa keenya irratti gooftaa ta'e? Gootummaa jireenya keenyaa irratti. Garuu namoota tokko jira. Macaafa qulqulluu keenya keessaa amma gaafa dubbifannu jechuudha. Sarraa Yohaannis boqonnaa 4. Lakkoofsa 20 dubbifanneera lakkoofsa 20. Lakkoofsa 19 irratti inni duraan dursee waan nu jaallateef nuyis kottaa hin jaallannaa jedhee ka'eetu Yohaannis. Namni waaqayyoon nan jaalladha jedhee obboleessa isaa immoo yoo jibbe inni sobduudha. Obboleessa isaa isa argee kan hin jaallanne waaqayyoon isa hin argin jaallachuu hin danda'u. Egaa namni waaqayyoon jaallatu obboleessa isaa immoo akka jaallatuuf abboommii kana isa biraa arganne jedha. Konseptii dhokataa tokkotu iddoo kana jira. Yesuus gooftaa kooti waaqayyoon na jaallateera. Anis waaqayyoon nan jaalladha jecha. Yoo obboleessa isaa immoo hin jaallatu ta'e namichi kun maalidha? Sobduudha. Maaliif jennaan obboleessa isaa isa hin argine kan hin jaallanne waaqayyoon isa hin argine immoo akkamitti jaallatare? Kanaaf jaalalli kun jaalala sobaati jechuudha. Maaliin mul'isaa hin jiru gati ta'eef? Eenyummaa jaalalaa isa dhugaatiin ofii isaa mul'isaa hin jiru gati ta'eef. Akkatti waaqayyo nu jaallatetti namoota jaallachuu gaafa dadhabne. Kanaafidha Yohaannis namni waaqayyoon nan jaalladha jedha obboleessa isaa immoo yoo jibbe inni sobduudha. Sarraa Yohaannis boqonnaa 15 irratti gaafa argame 14 lakkoofsa 15 irratti gaafa argitan illee macaafa qulqulluu keenya keessatti siyyoona jaallattan maal koon hedduudha. Iddoo kanarrattis kan nuyi arginu namni waaqayyoon nan jaalladha jechaa waan lama isin kaasuu barbaadaa. Namni waaqayyoon nan jaalladha jechaa obboleessa isaa yoo jibbe macaafni qulqulluu inni maalidha? Sobduudha jechaa. Namni waaqayyoon nan jaalladha jechaa abboommii waaqayyoo yoo jibbe. Namni waaqayyoon nan jaalladha jechaa abboommii waaqayyoo bitamuu gaafa dhiisu. Namni waaqayyoon nan jaalladha jechaa abboommii waaqayyootiif eenyummaa isaa guutuudhaan sammii ta'uu gaafa dadhabu abboomamuu diduudha jechuudha. Waaqayyoof abboomamuu diduudha. Kanaaf waaqayyoon jaallachuun keenya karaa lama mul'ataa jiru. Tokko abboommii isaa jaallachuudha. Inni lammaffaan obboloota jaallachuudha. Kanaaf waaqayyoon jaallachuun hiddaaf hundeenuu keessatti godhachaa gaafa deemu maal jaallachuutti guddachaa irraa jechuudha. Obboloota jaallachuudhaaf maal isaa jaallachuu? Dubbii isaa abboommii isaa jaallachuutti guddachaa deemna jechuudha. Kanaafidha Phaawulos
Gooftaan karaa amantii garaa keessan keessa gaafa buufatu isin immoo jaalalatti iddaaf hundee godhachaa deemtu. Eeyoon jaallachuutti jennaan obboloota jaallachuu isattiin waaqayyoo jaallachuu keenya mul'isa. Abboommii waaqayyoo jaallachuu isattiin waaqayyoon jaallachuu keenya mul'isnutti maal godhachaa deemtu? Iddaaf hundee godhachaa deemtu. Nan jaalladhaa qofaadha taanaan garuu isa hundee qabu miti jechuudha, isaa iddaaf hundee qabu miti. Kiristoos garaa keenya keessa buufataa, hidda godhannaa, hundee godhannaa, ija naqannaa jechuudha jaalalatti. Tartiiba isaatiin gaafa arginu. Garaa keenya keessa buufataa, hiddaaf hundee godhachaa gara ija naqachuutti. Akkas jechuun Phaawulos dubbii kana gaafa dubbachaa jiru waa'ee lafa isa gaarii sammuu keessaa qabaa jechuudha. Waa'ee lafa isa kamii? Lafa isa sanyiin itti facaafamu san, sanyiin itti facaafamu sun isa biqilu san, biqilee isa maal godhatu? Hidda isa godhatu, hundee isa gadi fageeffatu, guddate gara maalitti isa dhufaa deemu? Gara ija naqachuutti isa dhufaa deemu, sammuu keessaa qabaa jechuudha. Kanaaf gooftaan garaa keessan keessaa buufatu. Gooftaan garaa keenya keessa buufachuun kan inni ittiin mul'ataa deemu nuyi dhuguma lafa gaariidha taanaan maal godhachuu isaatiin? Nu keessatti hidda godhachuudhaan, hundee godhachuudhaan gara ija naqachuutti gaafa nu keessaa deemuudha jechuudha. Hiddaaf hundee jedhu kana maal akka isaan ta'an ilaala. Hidda inni jedhu kun jecha warraa gadi kaalchanii dhabitire ruutti isa jedhamu jechuudha. Ruutti jedha waan ta'eef. Hiddi inni jedhamu kun jecha afaan qonnaadhaan gatii ta'e beennaa jechuudha. Baay'een keenya maatii qonnaan bulaa keessaa gatii dhufnee fi hidda godhachuu yookiin immoo hidda naqachuun maal argisiisaa jennaan? Soora ga'aa argachuu, jabaatanii dhaabbachuu, nourishingii yookiin immoo kunuunsa ga'aa, soora ga'aa argachuu wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Nama amanatu, jabinee irree foonii kan abdatu, yaada isaa waaqayyoo irraa kan deebisu abaaramaadha. Waa'ee nama maaliitti? Waa'ee nama waaqayyoon hin amananne, waa'ee nama ofii isaa amanatu. Inni akka muka baalli irraa harcee kophaa isaa lafa onaa keessa jaajjuu, isa akka lafa gogaa waa biqilchuu hin dandeenye, akka lafa soogiddaa iddoo namni keessa hin jiraanne keessatti argamuuti. Wanti gaariin yommuu dhufus arguu hin danda'u. Garuu namni ana waaqayyoon amanatu, ana duwwaattis kan of kennu haa gammadu. Sila maal jenne irra gatii ta'eef gooftaan garaa keessan keessatti karaa maalii buufatu jechaa ture Phaawulos? Amantiidhaan buufatu. Kanaaf namni ana waaqayyoon amanatu, ana duwwaattis kan of kennu haa gammadu. Namni akkasii akka muka yaa'aa bishaanii qarqara dhaabame hidda isaa gara bishaaniitti yaafatuuti. Gara eessaatti jennaan? Gara bishaaniitti isa yaafatuuti. Muki maaliif hidda isaa gara bishaaniitti kan inni yaafatu? Jiraachuudhaaf wanti jireenyaaf isa barbaachisu bishaan gatiitiif dirqama bishaanichaa argachuudhaaf hidda isaa gara bishaaniitti akka inni yaafatu. Erga hidda isaa gara bishaaniitti yaafate yoo mukichi ho'iyyuu dhufu hin sodaatu. Yeroo hundaa hin lalisa. Caamsaan isa hin yaaddessu. Yeroo yeroottis ija hin godhataadha. Ameen. Kanaaf jireenyi amantootaa jaalala waaqayyootti hidda akka inni godhatu. Hiddi keenya akka inni gadi fagaachaa deemu. Kana jechuun jaalala waaqayyoo irratti of gatuun, jaalala waaqayyoo minyeeffachuun, jaalala waaqayyoo dhandhamachuun, jaalala waaqayyoo jireenya keenya godhachaa deemuun akka nuuf baay'atu. Akka nuuf baay'atu. Gaafa jaalalli waaqayyoo akkuma biqilaa bishaan harkisee lalisuutti jaalalli waaqayyoo garaa keenya dhuunfachaa, jaalalli waaqayyoo jireenya keenya dhuunfachaa gaafa deemu waqtii irratti hundoofne namoota waaqayyoof ija naqatan akka nu hin taane. Yeroo hundumaa namoota ija naqatan ta'a akka nu deemu. Hidda akka godhannuudhaaf jaalala sanatti. Hidda. Macaafa faarfannaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokko hanga sadii irratti illee dubbifachuu dandeenya. Daawwiti faarfannaa isaa gaafa jalqabu dubbiin ittiin jalqabu. Macaafa faarfannaa hundumti keenya hin dubbifanna mitiire. Garuu boqonnaa tokko lakkoofsa tokko irraa gaafa jalqabnu baay'ee namatti tola macaafni faarfannaadha. Maal jedhee jalqaba Daawiti? Namni akka gorsa warra jallootaatti hin deddeebine, karaa cubbamoonni irra deeman irra kan hin ajjenne, warra geessanii wajjin tarree kan hin teenye gammachuu qaba. Dubbisee dubbachaa wallee yaadatti yaada. Hafuura qulqulluudhaan gaafa guutamnu wantoota baay'ee dhiisaa deemnaa jenne irra. Waan biyya lafaa, waan waaqayyoon hin ulfeessine hundumaarraa fagaachaa akka deemnu.
qooda kanaa isa gammadu kanatti seerri Waaqayyoo ittiin tola. Qooda maalii? Akka jallootaatti deddeebi'uu caalaa, cubbamoota wajjin karaa tokko irra deemuu caalaa, warra geessanii wajjin tarree taa'uu caalaa maaltu itti tolaa jedha? Seerri Waaqayyoo ittiin tola. Abboommii Waaqayyootu itti tola. Innoo halkaniif guyyaa waa'ee seera Waaqayyoo hin yaada. Ameen. Amma namicha kanatti maaltu itti tolaa jechuudha? Akka jallootaatti jiraachuu caalaa, akka warra biyya lafaatti deddeebi'uu caalaa seera Waaqayyoo yaadu, akka seera Waaqayyootti jiraachuun ittiin tola. Inni akka muka isa bishaan yaa qarqara dhaabame yeroo isaatti ija kennu baalli isaas gogee hin harcaaneeti wanti inni hojjetu hundinuus waliin qixxaataafii jedha. Ammas iddoo kanatti namicha Waaqayyoon jaallachuutti hiddi isaa gadi fagaate akka muka isa bishaan qarqara dhaabame itti fakkeessa Daawit iddoo kanatti. Jaalala Waaqayyootti gaafa hidda godhachaa deemu. Jaalala Waaqayyoo mi'eeffachuutti hidda gaafa godhachaa deemnu muka isa bishaan qarqara dhaabbate isa yeroo hundumaa ija naqatu. Mitiire gooftaan keenya waqtii akka nu ija naqannu hin barbaadu. Yeroottis miti. Yeroo hundumaa akka nu ija naqannu barbaada. Yeroo hundumaa akka nu ija isaa godhannu barbaada. Kana nu barsiisuudhaaf sanatti fakkaata kan inni arbuu sanaa baare mitiire. Yeroo inni gara arbuutti gorutti arbuchi ija hin qabu turedha. Garuu waqtiin sun waqtiitti arbuun ija naqatu immoo hin turredha. Akka arbuun waqtii sanatti ija naqannetu beeku maaliif baare hin gaaffiidha jechuudha. Biqilaan warri kan isaatii warra yeroo hundaa ija godhatanii dhagatii ta'e. Guyyaa hundumaa akka ija naqannuuf immoo maaltu guddachuu qaba jennaan hiddi keenya gadi fagaachuu akka inni qabu. Isa lammaffaa irratti hidda isa jedhu kanatti dabale Phaawulos maal fakkeenya fudhataa? Hundee jedha giraawundid akka taanu jaalala Waaqayyoo keessatti. Ruutid akka taanu giraawundid akka taanu. Hidda keenya akka gadi fageeffannu hundeen keenya akka jabaatu. Giraawundiin nu jennu kun jecha warra arkitekchariiti yookiin warra ogummaa diizaayinii kaasuu yookiin immoo ogummaa ijaarsaa warra qabanidha beektu hundi keessanii. Jabina mana tokkoo manni tokko jabaatee dhaabbatee turuu isaa kan murteessu maal inni irratti ijaaramedha? Hundeen irratti ijaaramedha jechuudha. Hundeen irratti ijaaramedha. Kanaaf wangeela Maatiyos boqonnaa 7 irratti gooftaan keenya gaafa fakkeenya fudhatu mana isaa cirracha irratti ijaarameef mana isaa dhagaa irratti ijaarame gaafa fakkeenya fudhatu bubbeen bubbisee qilleensi qilleensee roobnis roobee hundi isaanii garuu kan isaan qoruu dhufanii waa'ee hundee manichi irratti ijaarameeti. Kanaaf hundeen manni sun irratti ijaarame jabaataadha taanaan hundeen manni sun irra dhaabbate jabaataadha taanaan manni sunis jabaatee dhaabbataa jechuudha. Hundeen manni sun irra dhaabbate irra keessadha yookiin cirracha irra taanaan waan salphaatiin kufuu akka inni danda'u. Wantumti dhufeetti buusa kuffisuu akka inni danda'u. Kanaaf yeroo hundumaa qoromsi garaagaraa gara jireenya keenyaa gaafa dhufu miira jaalalaa nuti Waaqayyoof qabnu utuu hin taane gadi fageenya yookiin deebzii nuti jaalala Waaqayyoo irratti qabnu qoruu dhufu. Ameen. Isinii galeera. Qoromsi garaagaraa jireenya keenyatti gaafa dhufu miira keenya duwwaa miti kan inni fattanu. Hammam garaan keenya jaalala Waaqayyoo irratti akka inni hundaa'e. Jaalalli Waaqayyoo hundee keenya hammam akka inni ta'e deebzii jaalalaa nuti Waaqayyoof qabnu qoruu dhufa jechuudha. Kanaaf Phaawulos maal jedhaa? Jaalalli keessan iddaaf hundee akka inni godhatu. Akka jechuun hundee godhateera taanaan jaalalli sun maal kan hin taaneera jechuudha. Kan hin raafamne, haala irratti kan hin hundoofne, yeroodhaa gara yerootti kan hin jijjiiramne, hafuura dhaabbataa isa Daawit ittiin faarfatu. Yeroo hundumaa Waaqayyoof jaalala qabaachuu akka inni dandeenyuuf jaalalli keessan iddaaf hundee godhachuu akka inni danda'uuf kadhata kootii jedha. Kanaaf iddaaf hundeen keenya gaafa gadi fagaatu Waaqayyoon jaallachuun keenya ni dabala jechuudha. Amala Waaqayyoo jaallachuun keenya ni dabala jechuudha. Sagalee Waaqayyoo jaallachuun keenya ni dabala jechuudha. Seera Waaqayyoo jaallachuun keenya ni dabala jechuudha. Yoo maal taatee hiddi keenyaaf hundeen keenya jaalala Waaqayyoo irratti gaafa gadi fagaatu maal keenya dabalaa deemaa jechuudha. Rifleekshinii jaalalaa nuyi Waaqayyoof obbolootaaf qabnu dabalaa deemaa jechuudha. Mitiire biqilaa yeroo inni guddatu argina moosumaa guddate argina.
namni bira dhaabbatee laa guddataa biqilaan kun nammeeru hin jiru jechuudha. Sababni isaa maaliif akka biqilaan tokko guddataa jiru hin arginu jennaan akka inni itti nyaataa jiru argaa hin jirru, akka inni itti bishaan fudhachaa jirus argaa hin jirru. Sababni isaa jireenyi nyaataa isaa dhokataadha. Isa namatti mul'atu ija isaa mul'ata malee. Hariiroon inni qabu biyyee wajjin bishaanii wajjin dhokataadha. Lafa keessee akkuma itti biqilaan kun nyaata nyaatuun argaa jettanii utuu lafa keessaa fuutanii bakkee keessanii garuu biqilichi hin goga. Nummoo baay'ee isaa inni nuyi himachuu barbaannu jireenya ishee gooftaa wajjin qabnudha. Ol fuunee kan nuyi argisiifachuu barbaannu hidda keenyadha. Garuu namatti isa mul'atu namattis mul'achuu akka dhiisu hiddi keenya hundeen keenya akka gadi fagaatu. Hundee mana hammam isinitti bareedu argitanii beektu yoo ala inni ijaarame argitan malee argitanii hin beektan. Bareeduu manichaa argitu malee hundee manichaan argitan. Maaliif jennaan argamuuf miti hundeen silayyuu jabaatee akka inni dhaabbatu. Namummaan keenya inni namatti hin argamne jabaachuu qabaa jechuudha. Namummaan keenya inni namatti argamu ija godhachuuf. Ameen. Ni galaana. Inni namatti hin mul'anne wayii tokko. Nuyi ammuma namatti mul'atu qabnaa jedhee yaadaan tokko jireenya kanaa. Jechuun ammuma namni argu. Wanti hin dubbadhu kun ammuma hin beeku natti fakkaata. Na keessatti wanti tokkotu nafin ammuma hin beeku. Al tokko akkas ta'a. Jireenyi nuyi obboloota gidduutti qabnee jiraachaa jirru ammuma nuyi qabnu wayii fakkaata. Garuu akkuma manni baay'ee ol fagaatu hundeen isaa baay'een nuyi hin argine lafa keessa jiru. Warra akka keenya hammatu kaanee fooqii ijaaruuf kaanee lafa keessaa otoo hin finne mini birrii keenya. Lafa jalatti finnaa jechuudha. Baay'een isaa jala jira gadi ta'e iddoon ijaarsa barbaadu. Akkuma kanadha bakka sadarkaa ija namaatti mul'achuutu hin jireenyi keenya ijaaramuu akka inni qabu. Hariiroon nuyi dubbii waaqayyoo irratti qabnu, jaalalli nuyi waaqayyoof qabnu, jaalalli nuyi seera waaqayyoof qabnu, jaalalli nuyi dubbii waaqayyoof qabnu namatti mul'achuudha yoo baate iyyuu jabaachuu akka inni qabu. Hiddi keenya gadi fagaachuu akka inni qabu. Gooftaa beekuun keenya gadi fagaachuu akka inni qabu. Diippii ta'uu akka inni qabu. Baay'ee dhannuma keessan kana fudhattanii argitan hiddi keessan inni bakkeetti mul'atu kun baay'een isaa isa dhiigoonni irraa fuudhu miti miniiri. Baay'een isaa isa miti. Hiddi keenya arterii yookiin immoo daayirektii onnee keenya irraa dhiiga inni baatu baay'ee diippii arguu iyyuu hin dandeenye. Namummaan keenya irra keessoo ta'uu akka inni hin qabne. Beekumsi nuyi dubbii waaqayyoof qabnu, beekumsi nuyi waaqayyoof qabnu, jaalalli nuyi waaqayyoof namootaaf qabnus irra keessoo ta'uu akka inni hin qabne. Wanti irra keessoo maaliif nan dafee booraa waan ta'eef. Kanaafidha Phaawulos jaalala isa garaan boora'in keessaa dhufuun akka wal jaallattan jedha. Ameen. Boora'uu dhiisuudhaaf maal ta'uu qaba bishaanichi? Gadi fagaachuu qaba jechuudha. Mitiri jallisii fakkeenyaa fi miilla dhiisaa harkumaan utuu itti buutanii boora'uu danda'a. Irra keessa yaara gatii ta'eef. Galaana ta'aa gaafa deemu garuu ittiin guutamaa gaafa deemnu garuu jaalalli keenya ammuma gadi fagaachaa deemnu jijjiiramuu dhiisaa dhufna. Sinsinnaa'uu dhiisaa deemna waaqayyoottis namoottis. Kanaaf amana sinsinnummaan ni dubbii waaqayyoof qabnu. Macaafa qulqulluu teenyee barachuuf hin sinsinnoomna taanaan. Tokkummaa obbolootaatti qabamuuf hin sinsinnoomna taanaan. Waaqayyoon jaallachuutti hin sinsinnoomna taanaan jaalalli keenya irra keessoodha jechuudha. Kanaaf macaafni qulqulluu maal jedhaa? Gada fagaatu jaalalli keessan nuun jedha. Hundee godhatu hidda sana qatu nuun jedha. Kun immoo kan inni irraa dhufu dhugeeffannaaf miireeffannaa dhugaa nuyi sagalee waaqayyoof qabnu irrattidha. Hammi dhugeeffannaa nuyi sagalee waaqayyoof qabnu gaafa dabalaa deemu jaalalli nuyi waaqayyoof qabnus dabalaa deemaa jira. Ermiyaas boqonnaa 15 lakkoofsa 16 kaastanii gaafa dubbistanii Ermiyaasii waa'ee dhugeeffannaa sagalee waaqayyootiif qabu maal jedhaa? Yaa Waaqayyo gooftaa maccaa ani kan keetiyoo dubbii kee yommuun argadhe akka nama buddeena nyaatuutti sana nyaadhe innis garaa koo gammachuudhaaf qannoodhaan hin guute. Ishimee ammatti fuftanii gaafa lakkoofsa 17 dubbistan maal jedhu? Gammachuumaan hin guutame nan gammade jedheenis Ermiyaas. Ani warra gaiftuu gidduu taa'ee isaanii wajjin hin gammanne. Harka kee jala waanan jiruuf ani aariidhaan guutamee qoba galeessa nan ta'e. Waaqayyotti miti. Warra eenyutti? Warra gaiftoota gidduu taa'ee isaanii wajjin hin gammanne. Itti fuftanii waan inni dubbatu kan hundumaa yoo argitanii
dubbii kee gaafan argadhe akka nama buddeena nyaatuutti isa nan nyaadha. Dhandhamuu duwwaa miti jechuudha. Bakka garaa keenya keessa akka inni bulaa deemu. Dubbii Waaqayyoo hammuma nyaachaa deemnu, dubbii Waaqayyoo hammuma garaa keenya keessa guutaa deemu, jaalalli Waaqayyoof qabnus iddaaf hundee godhataa akka inni deemu. Erga jaalalli keenya iddaaf hundee godhate immoo lakkoofsa 18 irratti Phaawulos boqonnaa 3:18 irratti warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuu akka dandeessaniif jedhe. Jaalalli keessan iddaaf hundee godhatu jedhee ka'eetu amma immoo warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa isaa hammam akka inni bal'atu, hammam akka inni dheeratu, hammam akka ol fagaatuuf hammam akka inni gadi fagaatu hubachuu akka dandeessaniif kadhata kooti jedhe. Lakkoofsi tokkoon isaa himuma ijoo of danda'e qabu. Dhoksaan ogummaa Waaqayyoo kun maalidhaa jennaan gararaa irratti torbee sachaanu barannee ture karaa obboleessa keenyaati. Dhoksaan ogummaa Waaqayyoo kun akeeka fayyisuu Waaqayyoo isa bara baraa sanni karaa ilma isaa Yesuus Kiristoosiin itti yaadee qopheessedha jenneerra. Akeeka fayyisuu Waaqayyoo ogummaa Waaqayyoo ittiin cubbamaa cubbuudhaan mancee fayyise. Isa Waaqayyoo uumamuu biyya lafaa dura karaa ilma isaa itti yaadee qopheesse akka inni ta'e. Kanaaf dhoksaan ogummaa fayyisuu Waaqayyoo kun, dhoksaan cubbamoota fayyisuu Waaqayyoo kun, ogummaan ittiin Waaqayyoo namoota fayyise kun hammam akka inni bal'atu, hammam akka inni gadi fagaatu beekuu akka dandeessaniif. Kutaa kanarraa maal argina jennaan waan Phaawulos dubbatu keessaa waan baay'ee isaa argina baay'isee. Dhoksaan ogummaa Waaqayyoo kun hammam akka inni bal'atu qofaa keessan mana cufadhaa taa'atti yaadaan jedhu. Qofaama keessan taa'aa kitaaba dubbisaa baraan jedhu. Maal godhaadha? Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin. Maal argisiisa iddoo kana irratti warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin? Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa kan jedhu amantoota hundumaa akka inni bakka bu'u Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti gaafa jalqabne barannee turreerra. Pozishinaalii maqaa amantoonni ittiin macaafa kana keessatti waamaman akka isaan ta'an. Kanaaf amantoota hundumaa wajjin dhoksaan ogummaa Waaqayyoo hammam akka inni bal'atu beekuu akka dandeessaniif jedha. Kanarraa maal hubannaa jennaan dhoksaan ogummaa Waaqayyoo isa mul'ifame kanatti gammaduu kan qabu amanaa hundumaa ta'uu akka qabudha. Dhoksaa ogummaa Waaqayyoo isa mul'ifame kanatti gammaduu kan qabu, dhoksaa ogummaa Waaqayyoo isa mul'ifame kana hubachuu kan qabu namoota muraasa utuu hin taane amanaa hundumaa akka inni ta'e. Maaliif jennaan dhoksichi kan mul'ifame waldaa kiristaanaatiif waan ta'eef. Dhoksichi kan inni mul'ifame Yihudoota keessaas Oromoota keessaas warra gara Kiristoos dhufaniif akka inni ta'e Efesoon boqonnaa 3 irratti ani isiniif jedhe waa'ee dhoksaa isaan amma isinitti himuuf jedhe kanaatiif jedhe gararaa irratti Phaawulos nutti dubbatee jira. Kanaaf qofaa keessan utuu hin taane warra amanan hundumaa wajjinii jedha Phaawulos iddoo kanarratti. Kana jechuun dhoksaan mul'ifamee eenyuudhaaf mul'ifamee jennaan waldaa kiristiyaanaatiif akka inni mul'ifame. Amanaan waldaa kiristiyaanaa keessa jiru dhoksaa kana hubatee injooyi gochuu akka inni qabu, hubatee itti gammaduu akka inni qabu ni arganna jechuudha. Sirraa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 6-10 irratti dubbii kana fakkaatu gaafa dubbifannu nuuf jecha mul'ifame dhoksaan kunii jedha Phaawulos. Anaaf jechan jedhu. Iddoo kana irratti Phaawulos nuuf jedheeti. Barbaachisummaan dhoksaa mul'ifame kanaa eenyu akka beekuufidha jennaan amanaan hundumtuu akka inni beekuuf. Haa ta'u iyyuu malee ogummaa bara si'anaa yookiis ogummaa warra biyya lafaa kana seerratanii ofiis golgolaa'uuf jiran yoo ta'uudhaa baate iyyuu warra bilchaatan keessatti immoo dubbii ogummaa hin dubbanna. Nuyi dubbii dhoksaa ogummaa Waaqayyoo isa hin beekamin ture sanaa dubbanna. Waaqayyo ulfina isaarraa akka hirmaannuuf uumamuu biyya lafaa dura ogummaa sana yaadee qopheesse. Warra biyya lafaa kana seerratan keessaa tokko iyyuu ogummaa kana hin hubanne utuu hubatanii rutee gooftaa ulfinaan fannisan turanii. Caaffata qulqullaa'oo keessatti waan Waaqayyo warra isa jaallataniif qopheesse iji namaa hin argine, gurri namaa hin dhageenye, yaadni namaas bira hin geenye jedha lakkoofsa 10. Waaqayyo garuu hafuura qulqulluudhaan isa kana nutti mul'ise. Moo natti mul'ise?
Maaliif iddoo kanatti amanaa hundumaatu dhoksaa kan akka Phaawulositti argachuudha? Akkas jechuu miti. Dhoksaan Phaawulositti mul'ifame inni Phaawulos barreessaa jiru kun amanaan hundumtuu akka inni hubatuufidha jechuudha. Amanaan hundumtuu akka inni beekuuf akka inni ta'e nutti mul'isee jedheeti iddoo kanarratti. Hafuurri qulqulluun waan hundumaa yaada Waaqayyoo isa gadi fagoo iyyuu qoree bira hin ga'a jedha. Kanaaf nama hafuuricha fudhate hundumaatiif akka inni barbaachisu dhoksaan kun. Lakkoofsa 13 kaastanii gaafa argitan nama hafuuricha hin fudhatiniif waa'een dhoksaa kanaas hangaluu jedhee dubbata waan ta'eef. Kanaaf Phaawulos warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa maaliif jedhaa jennaan dhoksaan ogummaa Waaqayyoo isa mul'ifame kanatti amanaan hundumtuu gammaduu akka inni qabu. Inni kan biraan dhoksaan mul'ifame kun namoonni muraasni qofti hubachuu kan danda'an utuu hin taane amanaa hundumaatiif dhoksaa hubatamu akka inni ta'e. Kana jechuun guutummaatti dhoksaa Waaqayyoo kompireend goone barreeffannaa utuu hin taane dhoksaan mul'ifame kun gargaarsa hafuura qulqulluutiin amanaa hundumaatiif hubatamuu kan danda'u ta'uu isaa nutti mul'isaa jira. Kanaaf amantoota hundumaatii wajjin itti gammadaa. Ameen. Keessa deebii irratti isaa gaafa Reformation Day dubbifannee turre miti reekutaa kana macaafni qulqulluun amanaa hundumaatii biratti kan hubatamuu danda'udha jenneera. Kanaaf daa'imoonni keenya iyyuu hubachuu akka isaan danda'an warri wallaalonni iyyuu hubachuu akka isaan danda'aniif kan barreeffame akka inni ta'e. Kanaaf dhoksaan karaa hafuura qulqulluu mul'ifame kunis amantoonni hundumtuu hubatanii beekuu akka isaan qaban akka isaan danda'anis immoo dhoksaa amantootaaf hubatamuu danda'u ta'uu isaas nutti argisiisa iddoo kanarratti. Inni kam dhoksaa inni mul'ifame kun? Isa mul'ifame miti. Amma baay'een keenya baay'ee isa mul'ifame hubachuu dhiifnee isa mul'ati wayii arguudhaaf kadhanna miti baay'een keenya. Waaqa dhoksaa fi Waaqayyoo mul'atan finnee Waaqa dhoksaa hin finnee dhoksaan hafe jira ammayyuu san beekuu barbaadaa jennee jilbeenfanna nu yeroo baay'ee. Waaqayyoo waanuma mul'ate nu hubachiisa. Miti wanti mul'atiin kan keenya miti waan ta'eef kanaaf keessa deebiin 29 wanti dhoksaan kan eenyuuti? Kan Waaqayyooti. Wanti mul'ate yoo keenyaaf kan ijoollee keenyaati jedha. Isuma mul'ifame kana akka beeknuuf hafuurri qulqulluun nuu kenname jechuudha. Inni kun immoo amanaa hundumaatiif hubatamuu kan danda'udha. Inni kan biraan maal nutti argisiisaa jennaan amantoonni hundumtuu guyyaadhaa gara guyyaatti dhoksaa ogummaa Waaqayyoo beekuutti guddachuu akka isaan qaban illee nutti argisiisaa jechuudha. Hundumaa wajjin beekuu akkas hin dandeessaniif gaafa jedhu dhoksaa ogummaa Waaqayyoo beekuutti guddachuu kan qabu paasterii duwwaa akka hin taane. Ergamoota warra jedhaman warra dubbii kana barsiisan duwwaa akka hin taane. Amanaan hundumtuu jireenya Waaqayyoon ulfeessu biyya lafaa irratti jiraachuudhaaf dhoksaan ogummaa Waaqayyoo inni mul'ifame maal akka ta'e beekuutti guddachuu akka inni qabu nutti argisiisaa jechuudha. Kanaaf eenyu faatu macaafa beekuu qaba jennaan amanaa hundumaa. Eenyu fa'iif dhoksaan Waaqayyoo galuu qabannaan amanaa hundumaa. Amantoota hundumaa wajjin warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin. Inni kan biraa maal nutti argisiisaa jennaan dhoksaan mul'ifame kun isa amantoota tokko godhu malee amantoota gargar diiguu akka hin taane. Dhoksaan mul'ifame kana hundumaa miti amantoota hundumaa wajjin tokko akka inni nama godhaa deemu tokkummaa amantootaa cimsaa akka inni deemu. Efesoon boqonnaaf lakkoo tokko irratti gaafa inni ce'uudhattanii argitu jechuudha. Waa'ee bu'aa ragnaatiin qabee gaafa inni dubbatu. Iddoo kanarratti egaa Phaawulos dhoksaa ogummaa Waaqayyoo beekuu akkas hin dandeessaniif gaafa jedhu qortanii beektanii fixuu akkas hin dandeessaniif ani isiniif kadhadhaan jedhu. Hubachuun akkas hin dandeessaniif maal isaa jennaan hammam akka inni bal'atu. Asitti dhufee dhaabbataa isaa miti. Hammam akka inni bal'atu. Hammam akka inni ol fagaatu. Hammam akka inni gadi fagaatu hubachuu akkas hin dandeessaniif malee qortanii fixuu akkas hin dandeessaniif hin jiru. Maaliif jennaan ittuma fufee dhoksichi dhoksaa qoramee bira gahuu hin danda'amne akka inni ta'e Efesoon boqonnaa 3:8 fi 3:18 irraa ni arganna. Kutaama kana dubbifannu 3:8 fi 3:18. Efesoon 3:8 irraa maal jedha? Ani warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaarra nan xinnaadha. Haa ta'u iyyuu malee badhaadhummaa Kiristoos isa maal ta'uun hin danda'amne. Kanaaf badhaadhummaa Kiristoos kana namni fiixee isaa dhufee ilaa badhaadhummaan Kiristoos amma kana ga'a jedhee namni ibsuu hin danda'u jechuudha. Garuu badhaadhummichi guddaa akka inni ta'e akka nuyi barru. Badhaadhummaan Waaqayyoo hammam akka guddatu akka nuyi barruufidha malee qorree
xiinxallee samarii badhaadhummaa kanaa barreessuu dandeenyaaf miti. Lakkoofsa 18 irras maal jedha? Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaa wajjin dhoksaan ogummaan isaa hammam akka bal'atu, hammam akka dheeratu, hammam akka ol fagaatu, hammam akka gadi fagaatus hubachuu akka dandeessaniif. Lakkoofsa 19 irraatti dhufee jaalala Kiristoos isa safara beekumsa namaa bira darbu beektanii. Bakka noo karaa hafuura qulqulluu hubachuun nan barbaachisu beekumsuma kootiin iyyuu amma ta'ee loojikii maa yaadee nan fidannaan immoo jaalalli Kiristoos kun beekumsa safara namaa bira darbaa'edha. Akka jechuun beekumsa namaatiin jaalala ibsamu akka inni hin taane. Ogummaa nama lafarraatiin kanaaf hidhamee namoonni ogummaa ofii isaaniitiin Waaqayyoon isa ogummaadhaan guute baruu dadhabnaan jedhe Phaawulos. Namoonni ogummaa ofii isaaniitiin Waaqayyoon isa ogummaadhaan guute beekuu dadhaban maaliif jennaan Waaqayyo ogummaa namaatiin hin baramu. Waaqayyo beekumsa namaatiin bira hin ga'amu. Beekumsa Waaqayyoon biraa dhufe qofaan namni Waaqayyoon beekuu danda'a. Ogummaa Waaqayyoon biraa dhufe qofaan namni Waaqayyoon hubachuu danda'a. Kanaaf Phaawulos maal jedhe? Jajjaboodha isin ikkoo baay'ee dubbistu hubachuu hin dandeessu hin jedhe isiniin kadhadha akkasiin hubattaniif. Natu isinii kadhata. Kanadha kadhannaan koo. Maaliif jennaan safara beekumsa namaa bira darba ogummichi. Hin dandeessan beekumsa keessaniin. Taayimiitti Phaawulos kana barreessutti baay'isee hayyoonni Giriikii baay'een isaanii mandaraa kana jiraatu. Mandaraa giddu gala daldalaa taatedha gatiiteef. Loojikii biyya lafaa kanaan jirra jedhe namoonni of himan biyya kana jiraatu. Hin danda'amu garuu jaalalli Kiristoos beekumsa safara namaa bira darbaadha. Kana hubachuu akkas hin dandeessaniif kadhata kooti. Waaw! Kadhannaa nuyi irra kadhachuu qabnudha jechuudha. Kadhannaa nuyi waliif kadhachuu qabnudha. Maal akka ta'u obboleessi keenya dhoksaa ogummaa Waaqayyoo beekuutti akka inni guddatu. Obboleettiin keenya dhoksaa ogummaa Waaqayyoo beekuutti guddachuu akka isheen dandeessu. Bal'ina waldaa keenyaa caalaa bal'ina jaalala Waaqayyoo gaafa beeknu bilisummaatti jiraachuu jalqaba. Bal'ina lafa Waaqayyoo nuu kennee caalaa bal'ina Waaqayyoo jaalalli isaa hammam akka inni bal'atu. Kanaafidha Abiraamiin seeruma boqonnaa 13 irratti lafan sii kennuuf jiru kana jedhe waan hin sii kennuuf amantiidhaan gama isaatti amma gama isaatti keessa deeme. Keessa deeme ilaali jedhe. Jechuun bakka lafi Waaqayyoo kenne bal'aara jedhee akka inni taa'u duwwaa miti. Argi keessa deemeetu hammam akka inni bal'atu. Ameen. Bakka jireenya keenyaan akka nuyi nama nu barbaada jechuudha. Abiraam akkoo amaneera akka Waaqayyo lafa sana kennuuf. Amaneen teenya garuu maal godheedeen keessa deemi ilaali. Bal'inni lafan sii kennee hammam akka inni ta'e keessa deemi ilaali. Isa kanadha jechuudha inni Phaawulos dubbachaa jiru. Jireenya keessan keessatti jaalalli Waaqayyoo hammam akka inni guddatu. Ogummaan inni ittiin nu fayyise hammam akka inni ga'u. Ogummaan Waaqayyoo ittiin nu fayyise hammam akka inni guddatu ilaalaa. Haleluuyaa. Maal jechuu isaati hammam akka inni bal'atu hammam akka inni gadi fagaatu kana irratti hundoofne jaalala Waaqayyoo akka qoqqoonnuudha. Bal'ina isaa irratti hundoofne jaalala Waaqayyoo iddoo lamatti qoonna. Ol fageenya isaa irratti hundoofne jaalala Waaqayyoo iddoo sadiitti qoonna jennee akka nu jaalala Waaqayyoo qoqqoonnu miti. Maal nutti argisiisuu barbaada reennaan? Bakka infiniitii ta'uu jaalala Waaqayyoo. Achi oleen isaa barame waan hin dhumne. Bal'inni isaa barame waan bira hin gaafne. Gadi fageenya isaa eenyu qore bira akka inni hin geenye baruu akka nuyi qabnuuf. Jaalala infiniitii ta'e akka nuyi barruufidha. Garuu maal nutti argisiisa immoo? Hammam akka inni bal'atu gaafa nuun jedhu Phaawulos waan nu barsiisaa ture keessaa waan irra deebi'ee nu yaadachiisu qabaa jechuudha. Jaalalli Waaqayyoo bal'aa ta'uu isaarraa kan ka'e Yihuudoota qofatu hin taane Ormoota kana hammate akka inni ta'e. Ormoonni jaalala Waaqayyoo isa bal'aa kanaan akka isaan hammataman. Warra Yihuudootaa wajjin qooda akka isaan argatan. Amantiima isaanitti hin fayyanin Ormoonni akka fayyan. Yihuudootaa wajjin bu'aa dhagna tokko akka isaan ta'an. Efesoon boqonnaa 2 lakkoofsa 11 kaasnee hanga 18 irratti gaafa ilaallu jaalalli Waaqayyoo hammam bal'aa akka inni ta'e arginaa jechuudha. Simannaan Waaqayyoo Ormootaaf godhe hammam akka bal'atu. Hammam akka inni dheeratu gaafa nuun jedhu Waaqayyoo bara dheeraa dura karaa ilma isaati akka nu fo'ate. Akkasuma immoo fayyisuun isaa hamma bara baraatti akka inni ta'e. Bara hamma bara baraatti dheerinni jaalala Waaqayyoo daangaa kan hin qabne ta'uu isaa nutti argisiisa. Efesoon boqonnaa 1 lakkoofsa 3 irraa kaasnee 4-5 irratti gaafa arginu Waaqayyoo uumamu biyya lafaa dura bara lakkoofsa hin qabne bara dheeraadhaa kaase akka inni nu fo'ate.
Ammas immoo bara baraan ilmaan isaa taane akka nu yaamnu nutti argisiisa. Amma makka ol fagaatu gaafa jedhu Phaawulos maal nu yaadachiisa? Waaqayyo eebba bantii waaqaatiin akka inni nu eebbise. Kiristoosuma wajjin warra du'an keessaa nu kaasee mirga Waaqayyo akka inni nu kaa'e. Bantii waaqaa keessaa iddoo nuuf kenne akka inni nu teessise. Iddoo akka nuyi arganne. Eebbi nu ittiin eebbifamne ol fagoo akka inni ta'e. Eebba lafarraatiin akka hin taane. Eebba bantii waaqaa isa Kiristoos keessa jiruun akka nu eebbifamne. Iddoo Kiristoos jiru nutti argisiisuudhaaf ammam akka inni ol fagaatu nuun jedha. Ammam akka inni gadi fagaatus ilaalaa gaafa nuun jedhu Phaawulos. Totally depraved taanee otoo jirru. Guutummaatti mancaanee otoo jirru. Jaalalli Waaqayyoo namicha cubbamaa kanayyuu akka hin haammate. Gadi fageenyi jaalala Waaqayyoo nu warra guutummaatti mancee akka fayyise. Ammam Waaqayyoo irraa gadi fagaannee akka turre jaalalli Waaqayyoo ammam akka gadi nuu dhufe nutti argisiisuudhaaf Yaaqoob jaalalli Waaqayyoo ammam akka bal'atu, ammam akka dheeratu, ammam akka ol fagaatu, ammam akka gadi fagaatu mee hubadhaa qortanii hubachuu akka isin dandeessaniifan kana hundumaa isiniif caafedha. Garuu immoo tilmaamtanii beektanii fixxoo jennaan jaalalli kun jaalala isa safara sammuu namaa bira darbuudha. Waaqayyoof galanna ta'u. Jaalala guutummaa safara sammuu namaa bira darbu kanaan isa nu eebbiseef galanni haa ta'u. Kanaaf walumaa galatti kutaa amma malaan keessatti kan nuyi arginu abbaa ta'uu Waaqayyoo beeknee itti waamamni keenya abbaan keenya inni tokkichi Waaqayyoon akka inni ta'e. Inni kam? Inni karaa hundumaa waan hundumaatiin nu guutu. Namummaa keenya isaa fuuraa kan cimsu. Jabeessee fuula ofii isaa dura kan nu dhaabu. Amantiidhaan Kiristoos garaa keenya keessaa akka buufatu kan godhu. Jaalala Waaqayyoo isa safara malee guddatu beekuudhaaf immoo hubannaa kan nuuf kennu Waaqayyoon akka inni ta'eef isa kana dubbate Phaawulos isa kanaaf immoo karaa gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosiin Waaqayyoo baas tokkichaaf galanna ta'u lakkoofsa 81 irratti.